Maariyeet sagaleen kee hin jiraaf hin jiru sagalee maa kennatti dhagee osoo isheen natti argite waliin dhaggeeffannee baay'ee bareeda. Sini galaami nama hundaafuu ifa kata'u. Maal goona taatee hin jiru jette si maaf si mudde haati hin jiru. Waa'ee keeti kee hin jiru na dhaggeeffadhu waa'ee keeti nama. Dhiisi ka abbaan itti haadhuuf abbaan itti haadhuuf abbaa yookaan amanaa yookaan si gaadaa dhiisi abbaan itti haadhuuf. Kana ol harkisaa kaa isaayyuu. Sheeritti goone. Umariin fida. Jiloo leewwan jedhe maakii leewwan jedhe sagaleen jiloo keessa hin jiru jetteemi Umar Bukaarii fida. Viidiyoolee namni garee gubbaa erge Umar Bukaariiti jetteemi Umar Bukaarii fida. Meemeena dhiiroo yeroo takka ila nama as keessa jiru nama jala taa'ee waa dhaggeeffatutti xiqqoo wanti jedha. Amma bakka amma jiloon itti wal mormaartan kana irratti wanti jechuu barbaade maakilleen kan jedhaa jirtu jiloon dhimma kadhaa kadhate malee ka wanti miti tokkoffaan wanti jechuu barbaade akka dhaamsaatti wanti dubbachuu barbaade waa'ee dhimma jilootiif ka Umar Bukaarii sagaleen hin jedhe sana haa fidani wanti gartee qabatamaa yoo dhufe tokko wanti nama haasuus hin jiru ragaan adda baasa. Amma tokkoffaa wanti jechuu barbaade namni muttee on nama baasuun haarayaa miti. Ila haarayaa miti kun nama kenna kanatu irra hedduun nama kennaa kun keessattuu ijoolleen keenya kun uummata keenya dabaltee barumsa hin qabnu. Maaliifuu jennaani warri jaalalaaf maalummaa jaalalaa beeku muttee kabajaa qabdi muttee arrabaan namni dha dhaggeeffadhaa isinitti maan mutteen isii arrabaan san kabajaa qabdi achiin dhalanne mijattii yookaan wanni isii gabba'ulleen waan haarawaa miti kun isiin hin baane gartee waan addunyaa guuturra jiru kun nu biratti gartee waan guddaa ta'e ajandaa namuu mana ittiin guddifatuuf maarreef haasaa jira malee kun waan haarawaa miti. Tokkoffaa amma inni akkana dalage kunis obboleettii qaba haadha qaba isiin akkana godhantuun illee obboleettiidha. Obboleettii ofii akkana godhe ilaala. Sun rabbiin biraa waan eegatu abbatu eegata. Amma asuma gabaabaan jechuu barbaade Umar Bukaarii fida. Inni viidiyoo kana irraa waraabe anamma maakirree mucaa himtee jirti mucaan dhalataa ijoollee hasaasaatti biyya jirattee jirti. Wanamni kana waan kana bite Umar Bukaarii tette. Umar Bukaarii as keessa jira eenyuun jalaayyuun bahu ilma Arsiiti. Amma intalli tun osoo lubbuu of baafte rabbi sodaadhaati eenyu itti gaafatamaan. Namni eenyu itti gaafatamaan fakkeenyaaf warroota waan kana fide namuu itti gaafatama jalaan bahu. Amma dubbii keessaan fidinaadha Suleyman. Umar Bukaarii himatteemi ila dhaggeeffadhu himatteemi haa dhufu haa kaatu haa amanu akkuma jette ilma Oromooti sadakkitti deebi. Amma katakii bara jirtan fixa. Ana jiloo Umar Bukaarii akkasuma godha ka jette dhiifama na gaafadhu haadhatiyya. Lakki jennaan ammoo Oromoo abbaa fedha na jaalata abbaa fedha kabaja dhugaa dubbannee addaan galan umartu. Nama kuma furratti afoo ilaallaa afoo tullaa jedhe dhiifama na gaafadhu. Amiin hundiin ahmiyyee isin kabajata mara hatta firoomsa ka kanarraa achi ammootiyyuu afaan miidiyaaleen beeka afaan biraalleen beeka haadhatiyya. Ani waan ati jiloo akkas na godhe ani si kadhachuun si dura dhaabadhe si dura dhaabadhe hajaatiyyaaf si dura dhaabadhe sirraa milkooyin. Ka kanaa achi jiloo akkas na godhe kan Umar Bukaarii lee dhufu Suleyman mikinaatu akkuma ati anaaf si dubbannu nama miidiyaatiin dubbataa waan amaneen amanaa waan amaneen aman. Akka masin jetta yookaan mucaasan itti ergee yookaan haasawaa bidhaatu jira lamaan hedduu ka jiru ta'a. Ka Umar Bukaarii lee sagalee qabu ka isin ijoollee baalee arrabsitu. Umar Bukaarii lee akka isaa falmatu. Waan bidhaa arrabsitu. Sigalee ijoollee amma kana hin dubbannu mikinaatu isin keessa baateen dubbanna waan ta'eef niitii irraa gaafadhu jiloo dhiifama jedhe. Dubbina eela darbitee hin deemtu nama kuma ofirratti. Anta si baddale sittime tasi kadhadhe sittime nama kuma ofirratti kadhadhe jedhee amane. Waan kana tura kadhadhe. Oi dubbii teellee argaa jirra. Dubbii irra qabina. Waan tan teellee dhugaaf argaa jirra. Kana iyya baasee kanamaa qaba. Waan iyya baasee irratti kanamaa qabu. Aboon haala mi dubbadhu. Jilo yoo dhiistanii dhiifuu si gaafachuu baatteellee rakkoo hin qabu. Si galee ol siin guddisu gadi siin xiqqeessu garuu dhugaa ta'e nuti. Ayyee Oromoo namni kuma shanii naa beeka. Akka masiina walatti sana kan taane naa beeka ayyee dubbii tanee deema. Isiin dhiifama gaafadha jettee yoo dhiifama si gaafatte mutu irraa baafattee dhiifama si gaafattu. Isiin mataa isiitti dhiifama. Inni miti hattan Amiir. Hattan Amiir sagalee qaba jedha sagalee olaa baasu lakki jennaan afoo inaa illee obboleessi kiyya wal jaalannaa wal kabanya akka nama miidiyaatitti. Jiloo kan jedhaa jiru waa'ee sagalee kennaa sigaraa. Sagaleen na bira jiru yoo barbaadan isin dhageessaa ka jiloo yoo jiraatellee hin dhageettanidha malee jiloon sagalee haasa'e hin jenne. Sagalee isin natti ergite yoo barbaadan akkuma sagalee kan kennutti sagalee Umar Bukaarii haa ta'u.
Dena boleh sakit. Miti re, dugaan. Amma si ume si rade kabat de dahe alce sontain. Miti ragabat du. Tidak nak makan tu kalau tu ini beres. Makan ada Rabbi nu kada tadi nama yo kada tamal ta. Kalau sonar kintu ragabat temo. Video kana Umar Bukhari kita wali Bromsa dan Umar Bukhari di Bromsa. Sa video agar te ka mira video kana so video na kintu ragabat. Mudin ko jilo bilisa. Jilo bilisa. Jilo ko itesi finna. Jilo ni taisa bilisa lalle video takada tu kada enu yuwa kada ta dabulle wanjiru kada tulle wanjiru. Banna namna tu kada ta bula. Dabe baka cara ni sa daba medis. Ciao Chelsea ya mchon. Ka Umar Bukhari rati share goda. Umar Bukhari yo azara jira. Amma ma ki wani zije ki barbadi. Shin finna. Sini kai na Umar Bukhari. Roza jarani ya ko. Bona mitone kama kina sene kaga fantasa ni mitgadi sai ake. Wani Umar Bukhari yo azala jirat. Ko tu sene video him bitte jarani magazi balle sai yumkin atille video muchasi terge na ergisin jechu mala. Haini akajilo be kusiba humala achi tete wani ndi magazi badino romo raddi ko tu duga ke haga dan tete falmat. Alas, ceri tu wala harufu. Akan waka. Assalamu alaikum. Amma dhaggeeffadha. Umar Bukhari di video kana. Dhiiroo ina bee dhaggeeffadha yeroo takka maatiin nama ka'etti kana waraabe abbaa biraa jette. Ka onna baase Umar Bukhari jetteerti. Akkanaami? Kanaafuu Umar Bukhari fidaati mijattii maa ol baasa jiroon sila kana dadhabe jedheemi Umar Bukhari fidaa Umar Bukhari maa ol baasa. Kalau makinan nanti kuma lawan tidak bisa sampai aku mati kau tersangkut dah. Imbeta ada miskin rumah dia nak ada kisah mesin jara. Tahu? Anamma waan na dhibe jiras keessa Umar Bukhari wanni waan kana bitu itti gahe sababa jiloon ijaadaa gaafatee irraa dhabe moo sababa jiloon yoo tana gaafatee No, sabi Umar Bukhari bitu baate dhufe firra qammate dawaan dhufe hawal matu akka isa ati si murtee gaafsan namichi waan akkamte koy kun Video bita nama. Ibrahim illee jira jarraa kennaafi sabi jira ambiya nazraati lashade sabi dhiisi qoyati sabi haasoo Mana dura dulu dalam barat bela matasan. Ada umur atau barat bela matan. Umar infida itti dawwala Umar Bukhari illee firoomsa itti dawwali deemi yookaan keessan bilbil biraatiin irratti dawwali waami koottu. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu. Kam Ibrahim welcome. Nagaa alhamdulillah baga jiraatanii. Dura dursa xiqqoo jalqaba ajandaan naan galle ture amma mootu haa ta'u irratti wadhe. Wanni takka gaafa dhuftu barumsuma taatee tartii. Yeroo baay'ee ammootu wanni akkanaaf hin deddeebi'a. Namni kennallee ammootu of hin beeku. Dubartiin illee dhiirri illeeni. Wanni akkanaa kunniin ammoo barbaachisaa miti. Tokkoffaa nu ka irraa uumamne dubartii matana keessaan baane obboleettii qabna. Sadarkaa kanatti wanni agas qoosuun miidiyaa gubbaa deemuun sirrii hin turre nama fedhe illee yoo tahe walii obsuun barbaachisaadha. Wal gorsuun barbaachisaadha. Haa ta'uuti amma ammootu bifa kanaan akkanatti deemuun kun haalaan ulfaata. Algal jadi bi apa mu tetar kapten fufu. Di ba ma dubat. Jiloo yeroo takka warafaan ogeenka. Nama gatu bu'e tu nama jartu ma go bu'e debi egal caade bara kule so mu tetar ka bodi fa masin jedhe. Ayyee maraafuu akkasii haa ta'uuti. Wanni kun amma ajandaan kun homaa akkasillee dheeressuu hin barbaachisu. Namni walitti bu'ee yoo jiraate dhiifama walii godhuudha. Nu ila asirratti wannan jakkaattiin jechuu barbaadu nu ilmaan abbaa takkaati. Amma dhiyoo tana wanni adda addaa miidiyaa kanarra deemaa ture. Warra abbaa Huseen maal waan jedhamullee haasa'amaa ture. Mungkin amma wanni kana akka xiqqoo information la barreeffama as jala namni ibsaa jirutti waan akkasii sannii waan wal qabatu wayii fakkaata. Wanni kun akkana jirana. Waasi bakka dubbadhu bayi. Mamiidha waan haasa'in. Lala disi. Barreeffama as jalatti argee dhiifama ahmiyyee. Naamte illee dalagarra jira. Oke. Wanni jedhi deems. Halan tira kaadhu deem malee hin bayin. Umar hin dawwalee fi dhufe beeytanii.
Aye. Umar wanni dhaan aan jedhe anilleen akka isaan jedhan kana miti waan viidiyoon gadi baaseef qabaa waattu jira har'a garuu waa wayii ijaazaa buufadhee bira ciisaa jira bor wargala naa dabarsaadha har'a dhufuu hin danda'u. La firomsa ingkal kuasaan kalladin ka. Wallahi kan tim tikuno jilon teme hada waluwi. Jilo 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 video wali. Jilo Dawali video wali. yo akan nama jadi ka bira iduni. Dem jilo dawali. Abbo abbaan barbaadan dawalaa misin jedha qabdanii isin nama namantani. Eega jaarta jettanii jaarta ergita. Gaafii isii irraa qaba. Dawali. Gaafii wayii isii irraa qaba meeqoo? Gaafadhu. Gaafii isii irraa qabu. Warreen ajandaa kana haasoftan viidiyoo biyyattii ol baasanii ol bahee isin haaruun hin baane ajandaa kana dhiiftanii yoo keessa baatan bahee jira bahee haa bahu maali wanni ajandaa waa'ee duruu haasoftan yoo dhiiftan Gaafadhu ka. maaltu isin haasofsiise maaltu dhimma kana keessa isin galche isin faantuun hin baane abbaan fedhe ol baa jira ol baasu jiran faranjiin asirra wal arraabdi maaltu dhimma hudduurraa isin haasofsiise maaltu isin haasofsiise isin faantuun hin baane achiin sochoone achuma jirti isin. Habibi gaafa dhalan qullaa dhalan nukulli kenna qullaa boolla galla kuloo wallahi isa dhugaa isin jedha bar isin faantuun hin baane aslan daabboo miyyattiin bareeddii jiru maaltu ajandaa kana isin haasofsiise dhiisaa bayaa waan kana keessa asin duru nama hedduu ol beeka nama hedduu tolu deema faranjii yoo barbaadan googilii sarchi godhaati akka addunyaa nama miliyoona alaalamu sarchi godhaa alaala ajandaa akkanaa dhiisaa keessaa ba'a habileen wanti isii cabuuf tokkollee jiru isin faantuun hin baane ol baatee jirti asin dura kana nama hedduu laalaa ture habibi babbareeda hedduu kalaas rakkoon hin jiru qullaa dhalanne wanni kanarra nama haasuus hin jiru nu kabajaa mi'aa waan kanaa beeknu waan kanarra naasaynu dhiisa ajandaa kana dhiisa bayaa keessa. Isa biyyaan seeraan gaafadha Umar Bukaarii gaafadhee naan isin ganda keenyaan rabsitee naan argadhee fidee bakka. Jara ani amma uma Usleeman dubbachuu edu kana wanni keessa kiyya jiru waan kana warri as keessatti dhimma kanaaf wal dhabdan ooyii fi walii godhu. Ni idime dalalami abibaristeetu yuumaa kiyedha oggaa fi jammaleemo. Ayimo. Loo kana karaa kun kee kana warra kun kee. Waa'ee kanaa dhiisa ina namni hunduu barbaadan deema profaayilii kana. Kana deema wallahi sun dhugaa isin jedhan. Namni barbaadan deema mutee profaayilii kun adda yoo barbaadan miyyatti homaa gana gartee asin baasuun keessan ani ajabummaan haa kenne maaliif idime zalaalamii kiyya mana arabaa keessa gubachuu irra yoom gabbaati hadha boru jedhaa gubachuu irra kataa biyya nooraan lo'uun kaan wallaahi billahi galatoomaa hundi keessan. Suuqattiin banadhu akkasii amma kana oolmaa. Ani daldala ittiin naataa yuttiin daldaladhaa. Intala muntee ngabbatsan jedhaa narraa bitanii suuqii banadhasa waggaa tokko fi banadhasa seera. Muntee kanatti lookashiin irra gaafata. Yeah, of course. Ani ለዚህ ደልታ አለብኝም እኔ ለዚህ ደልታ አለብኝም እስኒ ኢልባኝ ወራ ነገር ወም ነው ጉዳይ እስከ ሲጅራ ኢድሜ ዘላለሚ ነም መራት ወር ጎተኒ እስኒ ኢልባኝ ምንም መታመጡም ሲጀመር እኔ ምንም አይቀንስብኝም አከስመ ጅራኒ እሺ ሙዲን ነገተንም Sikala jilo ቢቢተኒ በይታም ቆይ ለዋታ ሙዲ ፊዳ ዱበቱን ጅሩ kadhadhee waan kana keessa hin jiru viidiyoo kana ani hin baafne kabaye bakka nama biraati isiilleen ka viidiyoo gararra erge nama biraati jettee dhugaa ta'e kana kasii baaftee jirti ati galatoomi dhuftee nu tuffachuuyyuu dhabdee waan kana asirratti akkana jechuu keetiif galatoomi ulfaadhu siin jedha afniyyee irratti dabalifati. Dhuguu geejjariif ulfaadhu galatoomi siin jedha akka kiyyatti galatoomi. isinillee galatooma namni eegirta namni kun afurii kun maqaballeessa akkasii nama miidiyaatillee afaan miidiyaatii afaan biraallee beena tana dubbiin garuu namni amma dhugaa dubbii mucatee sana baasuuf nama waraabe nama hintala Oromoo irratti safuu akkanaa dalage jala deemaa yoo dhiira taatan yoo namummaa qabaattan yoo wanni kun garaa isin dhukkubse yoo wanni kun gartee obboleettiin nadhee isin dhukkubse akkasii jala deemnee bitaa mirgaan haa baafnu malee ebalu gadhiisee akkuma Suleeman jedhe namni hin raabatin hin jiru xaamni sii soqidda dhoyti eega guddan kana raaban kalee miti jiloo dubbii tana waasii dabara obboleeyyan wanni isin godhuu qabdani tokkoffaa namni nama ajjeese soqa malee nama saree nama nyaachisen soqa nama ajjeese fida jarri maal balleesse gad darbeesum saree nyaachifte malee bakka nama ajjeese yoo dandeettan biyya seeraan gaafadha akka warra asaasaa sana ajjeesa kalaas Umar Bukaariillee badii guddaa waan qabu natti fakkaate. Yeroo jirtan afoo naalilla afootu illaa isin warri ragaan hubaatanii warri ragaan hubba'u warri koomentii illee galatooma